Yoya ashama harka fuune ilmaan Oromoo kanneen biyya Oromiyaa jirtanis ta'e kanneen jiru baqaadhaan addunyaa garaagaraa keessa jirtan kunitichaa guddataati Oromoo Diaspora Miidiyaarra miidiyaan yeroo adda addaa akka baay'een keenya beeknutti odeeffannoo ni kenna to inform kan jennu inni lammaffaa immoo ni barsiisa to educate kan jennu inni kan biroodhaa immoo to entertain kan jennu ni bohaarsa yookiis ni bashannansiisa maarreen egaa Oromoo Diaspora Miidiyaan akkuma maqaansaa addeessu Diaspora magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul Minnesota keessatti hojiiwwan dhimma hawaasummaa dinagdee siyaasa barnoota fayyaa irratti uummata keenya odeeffannoo barsiisuuf bohaarsoo bira geessuudhaan beekama. Maarreen ammas qophiin keenya bifa addaadhaan qophii addaadhaan isiniif dhufuudhaaf jira. Maarreen namoota keenya dhimmoota garaagaraa irratti dubbisnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan yeroo hundumaayyuu Oromoo Diaspora Miidiyaan haa ta'u. Kana marsaaleen hawaasummaan alatti gama Local TV channel 16ffaa fi reediyoodhaan qophiilee keenya argattu. Qophii kana yeroo adda addaa keessummeessuudhaan kan si waliin turu itichaa guddataati. Turtii gaarii.